yookaan of sirreessaa mata duree jedhuun barnoota lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin alatti argamaniif dhiyeessaa jirru kutaa lammaffaa irra geennee jirra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa karaa kan taatan hawaasa kiyyaa hawaasa muslimaa akkasuma jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa karaa kan taatan lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin ala jirtan ashama harka fuuni. Eega yookaan of sirreessaa mata duree jedhuun barnoota kennaa itti fufaa ta'e kutaa lammaffaa guyyaa hadhaa isiniif qabadhee dhufee jira. Akkuma beekamu warroonni amantii islaamummaatiin ala jiran waaqni sadiillee waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jedhanii yeroo isaan dubbatan argina. Egaa waaqni yoo waaqa haala sadii mul'atu ka ta'u taate boqonnaalee akkanaa kitaaba keessatti argamu irratti haala kamiin waaqni tokkollee waaqni sadiillee jettan laata yoo hubannoon waan sirreeffannu qabaanne nuuf sirreessa. Yoo adeemsi keessan dogongora ta'uu hubattan ammoo of sirreessaa yaada jedhuuf kutaa lammaffaa hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 55 isiniif qabadhee dhufee jira. Hojiin ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 55 akkana jedha. Istifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee otoo ija irraa hin buqqifatinis waaqa keessa ol ilaalee ulfinna waaqayyoo Yesuusiinis gara mirga waaqayyoo dhaabbatee arge. Yesuusiin gara mirga waaqayyoo dhaabbatee argee jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 55 irra dhaabbatuudhaan waaqni tokkollee sadiillee kan jedhu kun dhugama. Dubbii sirriiti jettanii yaaddu yoo ka jettanii yaaddan taate gaafilee armaan gadii kanaaf deebii qabdu laata. Gaafii keenyatti seenuun duratti wanti hubatamuu qabu tokko jira. Innis tokkoffaan hafuurri qulqulluun tokko waaqa sadiiniiti jedhamu Istifaanosiin guutuun beekamuu qabaa jechuudha. Inni lammaffaan Yesuusiin waaqa jedhamee lammiiwwan keenyaan lallabamu mirga waaqayyoo dhaabbate jedhamee dubbatamee jira. Yeroo garagaraatitti waaqni foon uffatee dhufe jedhamee namatti himamaa yookaan waaqni eegana ammallee nuuf jecha ugaqqabee nama ta'ee jedhamaa. Garuu iddoo kanatti Yesuusiin waaqa jedhamee lammiiwwan keenyaan himamu mirga waaqayyoo dhaabbatee jedhameetiin ibsame. Hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 55. Gaafiin deebii itti dhabne ka yookaanuuf sirreessitan ka yookaa gaafii kana irra dhaabbatuudhaan hubannoo keessan akka isin nu sirreessitan barbaadnu. Tokkoffaan Istifaanos yeroo hafuura qulqulluudhaan guutamu san hafuura qulqulluu eenyutu akka Istifaanosiin guutu erge yookaa ajaje yookaa hayyame laata? Hafuuruma qulqulluutu ufumaa ka'ee Istifaanosiin guute moo waaqatu hafuura qulqulluu erge moo yookaa Yesuustu hafuura qulqulluu erge moo yookaa Mariimaan yookaa hafuurri qulqulluun ka'ee Istifaanosiin guute laata? Mee deebii kanarratti maal qabdanii? Gaafiin lammaffaan hafuurri qulqulluun tokko waaqa sadiiniiti jedhamee lallabamaa jira yaada. Istifaanos namni jedhamu kun hafuura qulqulluudhaan guutame yoo jedhamu Yesuusiif waaqa keessatti dhiisee lafa irra akkamitti jiraate laata? Hafuurri qulqulluun dhufe Istifaanosiin guute waaqaa fi Yesuus waaqa keessatti hafani. Lama waaqa keessatti hafanii tokko ammoo Istifaanosiin guutuudhaaf akkamitti dhufe? Isa kanallee deebiin keessan maali? Nuuf deebisa. Sadaffaa Istifaanos hafuura qulqulluudhaan guutame jedhame yaada. Hafuura qulqulluudhaan guutame
Istifaanos eega jedhame hafuurri qulqulluun yoo waaqa akka isin jettan san ka ta'u taate. Kanaafuu Istifaanos waaqaan guutame jechoodha moo hafuura qulqulluu Istifaanosiin guute kanatu kanaafi hafuura qulqulluu waaqummaan isaa kennamu kanatu garagara laata. Kanaafuu Istifaanos hafuura qulqulluun guutame jedhame hafuurri qulqulluu yoo waaqa ka ta'u taate Istifaanos waaqaan guutame jechoodha. Gaafii afraffaa waaqni tokkollee akkasuma sadihillee jedhamee yeroo garagaraatitti labsama. Tokko waaqa sadiinii keessaa hafuura qulqulluudha jedhama. Hafuurri qulqulluun tokko waaqa sadiinii Istifaanosiin guutee akka maayikiraaskooppii waaqaaf Yesuus arguu qarqaaree jira. Hafuurri qulqulluun eegana ammallee gadi bu'ee Istifaanosiin guutee asii akka Istifaanos waaqaa fi Yesuusiin waaqa keessatti argu gargaaree jira. Lameen hafan ammoo lameen hafan sun eenyu feennu akka warroota amantii islaamummaatiin ala jedhanii jechuun waaqaaf Yesuus wal bira dhaabbataa jiru jedhame. Yesuus gara mirga waaqayyoo dhaabbatee jira jechuun waaqnillee Yesuusin bira dhaabbatee jechuun lamaan wal bira dhaabbatan. Kanaafuu waaqni sadeen ta'uun isaa iddoo sadi jira. Yesuus waaqa bira dhaabbatee waaqnillee Yesuusin bira dhaabbate jechuudha. Eega Yesuus waaqa bira dhaabbate jedhame waaqni Yesuusin bira dhaabbate jechuun illee rakkoon qabu waan ifa galaadha waan taateef. Lamaan wal bira dhaabbatanii tokko ammoo eegana Istifaanosii guute tokko lafa jira. Istifaanosii guute tokko eegana samii waaqa keessa dhaabbate. Yesuus illee waaqa bira dhaabbate. Waaqni sadiin iddoo sadii jira. Kanaafuu waaqni iddoo sadii jiru kun qaamaan sadi ta'uun isaa ifa galaa waan nama shakkisiisaatii miti. Waaqni tokkollee sadiillee ka jettan kuni waaqni garagaratti jiraatu kun yaadaan tokko jechoo barbaadammoo haala kamii waaqni tokkollee sadiillee jettanii namaa ibsuu barbaaddu laata. Gaafiin shanaffaa hafuurri qulqulluun ka jedhamu kun tokkomoo hedduu laata. Hafuurri qulqulluun Yesuus hafuura qulqulluun guutame, Istifaanos hafuura qulqulluun guutame, Yoosef ebaluu hafuura qulqulluun guutame, Maryam hafuura qulqulluun guutamte, ebaluullee hafuura qulqulluun guutame jedha. Yeroo garagaraatitti namoonni garagaraa hafuura qulqulluun guutame ka jedhu argina. Hafuurri qulqulluun namoota garagaraa guutuu kuniif hafuurri qulqulluun waaqa sadiin keessaa tokko jedhamu kun garagaraa laata. Hafuurri qulqulluun kunuu meeqa? Hafuurri qulqulluu waaqa ta'uuf hafuura qulqulluu waaqa osoo hin taane nama guutuu ta'eetiin garagara jira laata. Hafuurri qulqulluun waaqni namaa kennuufi hafuurri qulqulluun qaama waaqa sadiin keessaa tokko akkamitti adda baasuu dandeenya ammoo yoo tariitii garagara ka jedhamu taate kan Yesuusiin guutame jedhullee Istifaanosiin guute ebaluun guute jedhamu kunniin yoo ka biraa ka ta'u taate. Hafuurri qulqulluun waaqa sadiin keessaa tokko ka jedhamullee yoo ka biraa ka ta'u taate. Hafuurri qulqulluun waaqaatiif hafuurri qulqulluun waaqni nama guutu sunniin akkamitti adda baha laata. Walumaa galatti lammiiwwan kiyya mee boqonnaalee akkanaa kana laala. Waaqni tokkollee sadiillee dhimmi jedhu kuni tokkoffaa wanni beekamuu qabu boqonnaalee macaafa qulqulluu kakuu moofaa fi haarawa jedhamu keessatti idduma takkattitti waaqni ani tokkollee ani sadiillee jedhee akka hin barsiifne hubadha. Takka lammaffaan yeroo garagaraatitti Yesuus amala lama qaba jettanii namatti himtani. Yesuus an amala lama qaba jedhee guyyama tokkollee nama hin barsiifne hubadha. Lama sadaffaa Yesuus ani waaqa na waaqessa namni anaa waaqa jedhee na waaqesse jireenya bara baraa argataa jedhee hin barsiifne hubadha. Sadi kanaafuu waan waaqnillee seera jedhee lafan kaahin waan Yesuusillee seera jedhee lafan kaahin waan dalaguun isaa jireenya keessan jedhamee eeganaa barreeffamee lafan taa'ini seera waaqaati jettanii ufiin hin dogongorsinaa gara karaa sirrii karaa Yesuus irra deemee waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite namni beeka jireenya bara baraa ta'ee wangeela Yohaannis 17:3 irra barsiise. Tokkichummaa Rabbii
beeka Yesuus ergamaa rabbii ta'uu beeka jannata rabbiitii fi uf qopheessaa wanni nuu sirreessitan hin jiru dubbiin ifa jira waan taateef hubannoo keeysan kan dogongore kana uf sirreessaa isiniin jedha jallata hundaa rabbiin haa qajeelchu haga barnoomsa keenna kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh